Tolega nuti humna ibsaa geggeessinaa abidda keessa oolanti. Finyoo elektirikii irra deemna. Poozitiivii fi neegatiiva gidduu jiraannan. As gorraan achi gorraan rakkina hamaatu nu eeggataa jechuudha. Bara bajataa kanatti ganda baadiyyaa 248 humna elektirikaa akka argatan karoorfannee turre. Ganda soddomni bu'uuraalee misoomaa pooliin funyoon elektirikaa akka sirriitti diriiru gooneerraa humni ibsaa kan argate garuu gandi tokko iyyuu hin jiru. Isteeshinii gurguddaa 11 ijaaruuf karoorfannee isteeshinii gurguddaa 11 ijaaruuf karoorfannee kuni guutummaa guutuutti hin danda'amne isteeshinii dabalataa 11 dhaabuu iyyuu hin taane isteeshinii humti kanaan dura turan 4 amma manca'anii jiru. Baajet isteeshinii dhaabuudhaaf qabanne hundumti isaa birriin miliyoona 12,34,467 fi saantima 25 isteeshinii duraanii sana suphuutti dhumee isteeshiniin sunis erga suphame booddee isteeshiniin 3 suphaan ala waan ta'anii fi suphinees hojiitti galchuu hin dandeenye isteeshinii 4 manca'anii turaniif qarshii miliyoona amma kanaa ramannee suphaa yoo yaalle isteeshinii 3 sadarkaa suphuu darbanii waan jiraniif hojii ala ta'aniiru. Isteeshiniin tokko immoo bara bajataa dhuftutti yoo yaalame isa jedhuun murteessinee jirra. Akka bu'uuraalee misoomaa biraatti immoo daandii baadiyyaa riqicha 97 ijaaruudhaaf karoorfannee riqicha 97 keessaa riqicha tokko qofaatu torbee darbe keessa xumuramee isa torbee dhuftu keessa isinumaa wajjin deemnee hebbisiisnaa sadarkaa isaa kan eeggateen torbee darbe xumuramee jira. Waan isin achumaan haa bilbilanii aanaa masanarra hawaasi gammadee machaa'eera. Kuno anis amma achumaan dhufa torbee dhuftu deemnee eebbisiisnaa tokko haala tokko mijeessa montaarboona deemu jedhee ni durse. Hello. Akkam jirtu? Oh, dhugaa moo? Muai sagga basaya. Atau aku ma iya deh. Ya dong berbacis. Nama muda tak? Atau berbada ni. Nano masana berbada ni. Baik, nama di bawah. Riqicha torbee dhuftu deemnee eebbisiisna jennee sana piroograamicha haa qabu. Amma bulchaana sanaatu naa bilbileetu isaan qophii hundumaa xumuranii eda roobni cimaan roobee riqichicha lolaan fuudhee deemee naan jedha. Isaan itti meera akka uummati duukaa deemee hordofee faana bu'ee akka yoo argaye akka deebisuu fi yeroo machi as deebi'utti dhannee eebbisiisnaa jedhee. Hin kolfamu. Riqicha badee hin kolfamu. Bor karaan irra deemnu baduu danda'a hin kolfina. Hin kolfina. Bor maal akka geggeessitan hin beektan hin kolfina. Uummati duukaa ergameera. Uummati gurmuudhaan duukaa deemeera. Achiiti gaafuma achi ol deebi'uu eebbisiisna jedhee mayyaade yoo argan yoo riqicha ariifatee hin deemu ta'eef. Kanaafiyyuu hin kolfamu. Dhugaadhaan kolfamu. Ana darbatee gatee miti lolaa fuudhee deeme. Uummati waan danda'u yaalaa jira. Ana biraa immoo fuudhee iddoo biraatti hin geessu. Nu mudata kanaan duras riqichi tokko bara bajataa kana keessa akkasuma lolaan fuudhee bahee godina biraa keessaatti argamee achumatti eebbisiisne garuu. Kanaafiyyuu hin kolfinaa. Hin kolfinaa isa dhugaati. Bor waajjira hooggantan hin beektan hin kolfinaa. Bor waan badu hin beekani. Lafti nu irra dhaabbannee jiru kana deemuu danda'a baduu danda'a garaanaa biraatti. Kanaafiyyuu amma karoorri bara kana karoorfanne dhibbeentaan 99 raawwatameera. Isheen persentii tokko sunis riqichatti matiin argamneef malee dhibbeentaa 100 raawwannatu. Karoorri keenya bara dhufu immoo kan qabannee jirru amma riqichawwan akkas lolaadhaan babbadanii jiranii bakka jiranitti uummati meeshaa qabu
qottoodhaan gasoodhaan waan qabu hundumaan nu gargaaree barbaachisaa akka deemnu fi riqichaalee iddoodhaa ka'an gara iddootti akka deebisnu karoora guddaadhaan qopheessinee jirra. Dhibbeentaa sirriitti dhibbeentaan raawwatame dhibbeentaa 9 wanta karoorsine garuu dhibbeentaan 99 yoo gabaas raawwate uummatis kaka'ee nu duukaa riqicha barbaaduu danda'a. Kanaafiyyuu sammuu uummataa eeguudhaa fi persentii 99 raawwateera. Riqichaawwan badan jiru ammayyuu itti adeemaa jirra.